Raajii addaa isarratti raawwadhe. Yoo na yaadattaniif ani maqaan koo AH'n jedhama. Kana dura seenaa jaalala koo isiniif ergeen dhaggeeffattanii turtanii. Xiqqoo ishee isin yaadachiisuuf abbaan manaa koo akkuma nii kanaaf hidhateen torbee tokko booddee qarshii naaf ergee siin kan hin jaalladhe qarshii fidhaa xalayaa jedhu isiniif gabaaseen ture. Hedduun keessanis yaadaa fi jajjabina naaf qooddaniittu. Qarshiif kan na jaallattu yoo ta'e niikaa koo naaf buusi jedheen isa kadhadhee yeroo inni na didu tooftaa kanarratti raawwachuun nama kana salphiseera. Kanan jiraachaa jiru biyya Oomaani. Erga niikaa naaf hidhatee booda ati akka maallaqa naaf ergituuf siin fuudhe malee maal naa gootaatii jechuudhaan nama natti fakkaru ture. Anis haala kanaan isa waliin jiraachuun baay'ee waan natti ulfaateef niikaa kiyya naaf hiiki jedheen yeroon isan kadhu ani ammayyuu dubartii gara biraa darbee fuudhuu nan danda'a. Ati garuu niikaan kiyya sirra waan na jiruuf deemtee heerumuu hin dandeessu. Kuni seera islaamummaatii. Yoo maallaqa naaf ergite garuu dubartii gara biraa biras hin deemuu jechuun yeroo hedduu natti dubbata. Dubbiinsaa irra deddeebii waan na ta'eef aareen waggaa tokko guutuudhaaf bilookin ofirraa isa godhe. Turtii waggaa tokkoo booddee karaa toora imoo lakkoofsa gara biraa banadheen suuraa dubartii Oromoo tokko baay'ee bareeddu piroofaayilii koo jala naqadheen lakkoofsa isaa duran beekuun haay akkam jirta yaqeerroo jechuun nagaa san gaafadhe. Innis otoon turiin jirtaa yaa bareedduu koo jedhee naaf deebise. Sa'aatii dheeraafis halkan san argan waliin taphadhee booda bulees akkanuma nagaan gaafadhe. Erga nagaa kiyyan xumuree booda haadha manaa qabda mooyii jedheen yeroon isan gaafadhu eeyyeen niikaa hidhadheen nan qabaa. Haa ta'uutii garuu biyya hambaa teessee maallaqa naaf erguu waan na diddeef isheen barbaadu niikaa kiyyas narraa buusi jettee na kadhachaa jirti jechuun waa'ee koo anumatti dubbate. Anis kan jaallattu yoo ta'e maaliif qarshiidhaan ishee barbaaddaa? Hanga isheen biyya ormaa teessee dhuftutti maaliif hin eeggattu? Isheen kan hojjechaa jirtu mana keessaniif jettee miti yoo jedheen yeroon isan gaafadhu ani hinumaa isheen jaalladhu. Duras jettee namaatu itti nageesseera. Otuun isheerraa gargar ba'ee dubartii akka kee bareeddu otuun jaalladhee baay'ee natti tolaa jechuudhaan waa'ee makoo natti haasa'e. Baay'ees ajaa'ibsiifadheen icciitii isaa duubaa yaada anaaf qabu erga hubadhee booda maarree ani soo hiriyaa hin qabu maaliif tokko taanee waliin hin jiraannu jedheen yeroon isan gaafadhu argadheeniree yaa sabboontuu koo silaas durumaa isheetti garaa kan na jabeesse rabbisiin naaf kennuuf jedheetii laataa jedhee na ukukkubuu jalqabe. Booddee irrattis ati niikaa ishee buusuudhaaf maaltu si barbaachisaa jechuun yeroon isan gaafadhu qarshii muraasa of harkaatii qabaa qarshii muraasa immoo hin hanqataa yoo of harkaa qabaatte itti naaf guutii jechuun na gaafate. Anis rakkoo maalii qabaree jedheen maqaa hiriyoota kootiin qarshii inni barbaaduun ergeefi deemees karaa dura na beekuun niikaa kee sirraan buusaa jechuun na gaafate. Anis waggaa amma kanaa booddee maaltu argamee jedheen yeroon isa gaafadhu lakkii rabbumatu qalbii kiyya jijjiiree siitiin si dararee umurii kee rakkisuurraa atis nama gara biraa nama si jaallatutti deemii heerumii jechuun waa'ee koo wanta garaa naaf laate fakkaatee anumatti dubbate. Anis keessa kootti yaa rabbii bifa tokko nu gootee amala meeqaan nu uumtee harki kee ajaa'ibaa jedheen dinqisiifadhe. Baasii hundumaa danda'ees niikaa kiyya narraa hiike. Akka sammuun isaan tuqamneefis naannoo torbee tokkoof anuma dubartii ishee gara biraa ta'een waliin hin taphadhe. Hir'ina isaa kana duran beekuunis tuttuqeen isa qoruu jalqabe. Booddee irratti innis akkuma koo duraa dhiphachuu yeroo jalqabu eenyu akkan ta'e suuraa koo
isa sirriin ergeefi guyyaa sana jechi hin maraate jedhu isaaf wanta baay'ee xiqqoodha. Akkam akkas nagootaa waan akkanaa narratti raawwatta jechuun baay'ee natti aare. Aarii qofa otoo hin taane otoon lubbuudhaan naannoo inni jiruun jiran ta'ee lubbuu koo ni balleessa ture. Jecha fedhe dubbatee erga na arrabsee booda waan feete jedhii akka haati kee gamnaa haati koos gamnaa akkuma ati natti gamnoomte anis sittan gamnoomee danda'e kaa jedheen deebiseefi booddee irratti sammuun isaa yeroo tasgabbaa'u tole haa ta'u waa hunda kana narratti raawwataa qarshii ani niikaa kana akka hiikamuuf taasise naaf ergii jechuun na gaafate. Akka amantaa islaamummaatti baasii inni baase erguudhaaf dirqama narra hin jiru. Haa ta'utii garuu waan ta'e dhiphii isaa keessaa baasee anaaf kanfaleef xiqqoo akka namummaatti natti dhaga'ama. Har'a hin kanfalu yoon jedhe bor immoo nagadee nan kanfalan jedha. Meeriyoonni koo nama waa akkanaa sanirratti raawwateef maaltu mala jettanii na gorsitu. Gorsi keessan duraa akkuma na fayyade gorsi keessan har'aallee baay'ee na fayyada. Ana obboleettii keessan AH Oomaanirraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 yaa'aa seenaa obboleettiin keenyi AH Oomaanirraa si'a lammataaf seenaa ishee nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka sanirraa barattanii fi hubannoo cimaa argattan homaa shakkii tokko qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomni siin jedha. Wanti ati abbaa manaa kee duraa irratti raawwatte immoo baay'ee wanta nama ajaa'ibudha. Hedduun obboloota keenyaa qarshii isaanii nyaatamanii hedduu dafqanii hedduu kan dhaban duwwaatti kan hafan tokko lama miti. Wanti ati irratti raawwatte isaaniif illee barnoota guddaa waan ta'uuf dhala namaa irratti illee shira hojjechuun gaarii ta'uu baatus haa ta'utii garuu nama balleesse waa'een kabaja ilmoo namummaa bu'aan ofii galuu fiddee haala kanaan qaanessuun sabboonummaadhaa ergaa jedhuun qaba. Dhimma qarshii isaa kana deebisuu moo hin deebisiin jedhu irratti mee obboloonni koo amantaa islaamaa hordoftan yaada keessan akka qooddaniifiin isin gaafadha. Kun xiqqoo amantii keessallee galuu waan ta'eef waan kana irratti anufi koof yaada kennuudhaaf of hin qusadha. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 akkuma gidduu kana sin beeksisaan ture Oromiyaa 24 chaanaalii lammaffaa fayyaa Oromiyaa jedhu banatee guyyaa guyyaatiin waa'ee fayyaa irratti dhimmoota garaagaraa mata-duree godhachuun irratti hojjechaa jira. Maarreesinis dhimmi fayyaa dhimma hunduma keenya dhibu waan ta'eef liinkii isaa komentii viidiyoo kanaa jalqabaarraatii deemtanii cuqaasuun laayikii fi sheerii akkanumallee namoonni haga yoonaa sabskiraayib goone sabskiraayib gochuun akka na deeggartan kabaja gaafadha. Qophiin guyyaa irraa siniif qabadhee dhiyaate kana fakkaatti. Haga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee qophii kana akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya ergatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.